Harki kee bilbila irraa adabachuu didee sa'aatii qo'annaa kee si jalaa gubuun si rakkisaa jira. Tole bilbila kee to'attee humnaan of dirqisiistee qo'annaa yoo jalqabde immoo fedhiin qo'annaa si keessaa dhabamee ifannoon si rakkisa. Garuu rakkoon sun hundi siif darbee ifannoo kee mo'attee yoo qo'atte iyyuu waan qo'atte sana sammuu kee keessatti seef gochuu dadhabdee waliin rakkatta. Viidiyoo kanaan kallattiin dhimmoota sadii kanneen irratti gadi fageenyaan mari'anna. Suusii bilbilaa, fedhii qo'annaa dhabuu fi waan dubbiste akka yaadachuu dandeessudha. Ati dandeettii hin qabu jettee of hin dhiphisin. Rakkoon kee dandeettii sammuu miti. Rakkoon kee kiyyoolee sadii tunneen jireenya barataa hundatti guutuu ta'anidha. Har'a viidiyoo daqiiqaa 10 guunne kanaan kiyyoolee sadii kanneen kallattiin fashalaasne akkamitti barataa qabxii A+ fiduu akka dandeessan iccitii saayinsawaa ta'an isinii hima. Kallattumaan gara viidiyootti haa ceenu. Duraan dursee rakkoo hunduma keenya rakkisaa jiru kanarra haa jalqabnu. Inni suusii bilbilaati. Rakkoon kun maaliif akkasitti dhufe beektaa? Bilbilli kee sammuu kee haaka akka godhuuf ta'etti kan uumamedha. Yeroo ati notifikashinii tokko argitu yookaan viidiyoo tiktookii gabaabaa tokko scroll gootu sammuu kee keemikaala gammachuu gabaabaa dopaaminii jedhamu maddisiisa. Rakkoon isaa garuu kanadha. Qo'annaan akka bilbilaa dafee dopaaminii siif hin maddisiisu. Qo'annaan bu'aan isaa yeroo dheeraa booda agarsiisa. Kanaafuu sammuun kee qo'annaa isa bu'aa fagoo qabu dhiisee bilbila isa gammachuu dafee kennu dursa kennaafi. Iccitii biraa sitti haa himu. Yeroo ati qo'annaa kee gidduutti bilbila kee cheeggootu fookasii kee guutummaatti dhabama. Qorannoon saayinsii akka agarsiisutti erga bilbila kee sekondii muraasaaf ilaalte booda gara qo'annaa keetitti guutummaatti deebi'uuf sammuun kee daqiiqaa 23 itti fudhata. Hubadhu ergaa tokko dubbisuuf sekondii tokko qofa sitti fudhatus xiyyeeffannoo kee deebifachuuf garuu daqiiqaa 20 ol gubaa jirta jechuudha. Erga rakkoo isaa beekneera. Furmaanni isaa garuu bilbila gatuu miti. Bilbila kee irratti abbummaa qabaachuudha. Jalqaba irratti out of sight out of mind kan jedhamu jira oolchi. Yeroo qo'attu bilbila kee kutaa ati keessa jirtu keessa jiraachuu hin qabu. Ija kee dura yoo jira ta'e sammuun kee notifikashinii eeguu irratti humni isaanii dhuma. Kutaa biraa kaa'i yookaan nama biraatti kennadhu qo'annaa jalqabi. Lammaffaa notifikashinii abbootaa akka Instagiraamii, TikTokii fi Telegiraamii off godhi. Bilbilli kee si waamu osoo hin taane ati yeroo barbaaddetti bilbila kee barbaaduu qabda. 3 screen limit fayyadami. Bilbila kee keessatti siitingii deemiti digital well-being kan jedhamu banuun aappota yeroo kee qisaasessan irratti sa'aatii itti hidhi. Sa'aatiin sun yoo dhumatu aappichi ofumaa dhufama. Dhuma irratti bilbila kee akka badhaasatti fayyadami. Sa'aatii tokko guutuu yoo qo'adhe daqiiqaa 10 qofaaf bilbila nan ilaala jedhii of amansiisi. Qo'annaa kee dura bilbila ilaaluu yoo jalqabde garuu sammuun kee kiyoo keessa gala. Suusii bilbilaa yoo mo'atte walakkaa injifannoo keetii argatteetta. Garuu bilbila kee gattee kitaaba kee kaastee dubbisuu jalqabdee fedhiin qo'annaa keessa kee kan hin jirre taanaan dubbisuun sitti ulfaata. Baay'een keessa kitaaba bannaa miira qo'annaa ni dhabdu. Maaliif sitti fakkaata? Sababni guddaan sammuu kee qo'annaa akka adabbii yookaan punishmentii tokkotti waan ilaaluufi. Qo'annaan sammuu keetiif akkuma hojii ulfaataa lafee si cabsutti itti dhaga'ama. Kun immoo kan ta'uuf ati maaliif akka qo'attu kaayyoo ifa ta'e waan hin qabneef. Halkan tokkotti sa'aatii 5 nan qo'adha jettee kaayyooffattee garuu daqiiqaa 10 keessatti ifatta. Sababni isaas sammuun kee guddina sitti agarsiisuu dhiisee dadhabbii qofa sitti agarsiisa. Rakkoo kana mo'achuuf furmaata 3 hojiirra oolchuun dirqama. Inni jalqabaa the 5-minute rule fayyadami. Yeroo qo'annaa sitti fe'amu halkan guutuu nan dubbisa jettee of dhiphisuurra sammuu keetiin akkas jedhi daqiiqaa 5 qofa nan dubbisa sana booda nan dhaaba jedhi. Sammuun kee daqiiqaa 5 sanatti waan walii galuuf ifannoo sitti hin fidu. Garuu iccitiin isaa jalqabu qofa ulfaata. Erga jalqabde daqiiqaa 5 turtee booda miirri qo'annaa kee keessatti uumama. Itti fufuufis siif salphata. Inni lammataa find your why yookaan maaliif kee argadhu. Barataa kaayyoo hin qabne akka konkolaataa bobaa hin qabneetti qabxii gaarii fiduuf maatii kee gammachiisuuf yookaan boru biyya kee jijjiiruuf yoo hifattu yoo har'a qo'achuu dhiise boru jireenya koo akkam ta'a jedhi of gaafadhu. Sodaan yookaan abdiin keessa kee jiru miira qo'annaa kee ni onnachiisa. Inni sadaffaa active learning fayyadami. Dubbisuun qofa osoo hin taane wanta dubbiste sana akka waan nama biraatti himuutti akshinii itti maki. Kitaaba qofa ilaaluu nuffii fida. Barreeffadhu, suuraa kaasi yookaan sagalee kee ol kaasitii dubbadhu. Qo'annaan kee activity yoo qabaate sammuun kee hin ifatu. Hubadhu fedhiin qo'annaa waan chaansiin dhufu miti. Waan ati akshinii fudhattee uumtudha. Miira kee eeggachuu dhiisiti qo'annaa jalqabi. Fedhiin qo'annaa ofumaa si duukaa dhufa. Erga bilbila kee gattee fedhii qo'annaa kee onnachiiftee garuu rakkoon inni guddaan sadaffaa ni hafa. Innis daqiiqaa 30 dubbisee maaliif dafee hunda isaa irraanfadhaa kan jedhudha. Kutaan kun hunda keessan akka rakkisu nan beeka. Halkan guutuu nan dubbisa garuu ganama gaafan ka'u hunduu narraa badeera jetta. Maaliif sitti fakkaata? Sababni isaa sammuun kee hunda akka ati seef gootee yaadattuuf koompitara miti. Sammuun keenya waan guyyaa guyyaatti argu keessaa parsantaa 80 ol ni dagata. Kuni forgeetive curve jedhama. Garuu akkamitti sammuun kee waan dubbise akka wanta baay'ee barbaachisaa ta'etti seef akka godhu gochuu dandeessa. Furmaata saayinsawaa 3 sittan nan hima. Inni jalqabaa the Feynman technique jedhama.
iccitiin isaa baay'ee salphaadha. Wanta qo'atte sana akka waan mucaa waggaa 5 himutti bifa salphaan ofiif ibsi. Yoo waan qo'atte sana nama hin beekne bifa salphaan ibsuu hin dandeenye ati iyyuu hin hubanne jechuudha. Malli inni jalqabaa fi hunda caalaa jabaan active recall jedhama. Afaan Oromootiin mala of gaafachuu jechuu dandeenya. Kitaaba dubbisuun qofti gahaa miti, kun passive study jedhama. Sammuun keessan yeroo kana hojii hin hojjetu. Fakkeenyaaf isin taphataa kubbaa miilaa ta'uu barbaadanii yeroo hunda osoo nama taphatu laalaa ooltanii waan taphachuu dandeessa isinitti fakkaata, dirqama isinis taphicha keessatti hirmaachuu qabdani. Kanaafuu yeroo dubbistan dubbisuu qofa osoo hin taane waan dubbistan deebistanii of gaafachuu qabdani. Mala kana hojiitti hiikuuf boqonnaa tokko dubbisi. Fakkeenya fuula 5 dubbisaa jennu. Lammaffaa kitaaba cufi. 3 of gaafadhu. Waraqaa qulqulluu irratti waan dubbiste barreessuuf yaali. 4 itti deebi. Bakka itti hir'iste qofa deebitee kitaaba sana ilaali. Mee yaada sammuun keessan yeroo isin kitaaba cuftanii of gaafattan stressii xiqqoo keessa gala. Maalii ture inni sun jedhee barbaada. Yeroo inni barbaadu sana konnekshinii haaraa ijaara. Kanaaf qormaata irratti yeroo gaafiin dhufu sammuun keessan kanaan dura waan of gaafateef dafee isiniif deebisa. Gabaabumatti waan isiniin jechuu barbaade dubbisuu qofa osoo hin taane sammuu keessan chaalenjii gochuu qabdu. Beekaa daqiiqaa 20 qofa dubbisanii daqiiqaa 10f of gaafachuun sa'aatii 5 dubbisanii dagachuu caala bu'aa qaba. Amma immoo gara mala isa lammaffaatti dabarra. Malli kun mala addunyaa irratti barattoonni tooppa ta'an hundi iccitii itti qabxii fidanidha. Innis spaced repetition jedhama. Maalummaa isaa osoo hin ibsin dura mee wanta tokko isiniin jedha. Sammuun keenya maashinii waan hundaa kuusuu miti. Bara 1880 keessa hayyuun tokko forgetting curve yookaan sarara dagannaa qoratee bira ga'ee ture. Inni maal jedha beektu? Wanta haaraa tokko erga dubbistee booda yeroo irra deebitee hin ilaalin sa'aatii 24 keessatti parsantaa 70 isaa ni dagatta. Guyyaa tokko qofatti jechuudha. Kun immoo barataa halkan qormaataa qofa dubbisuuf balaa guddaadha. Kanaafuu waan tokko dubbistee taanan guyyoota muraasan irra deebistee dubbisuu qabda. Inni sadaffaa inni baay'ee murteessan hirriibadha. Barattoonni baay'ee qormaataaf jedhanii halkan guutuu dammaqu. Kun dogongora hunda caaludha. Sammuun kee waan guyyaa dubbiste hunda bifa informationiitiin kan qindeeffatu yeroo ati hirriiba keessa jirtudha. Yoo hin rafin wanta dubbiste hundi sammuu kee balfaatti gata. Sa'aatii 6-8 rafuun dandeettii yaadachuu kee dachaadhaan dabala. Garuu iccitiin hunda caalu tokko jira. Guyyaa tokko onnattee sa'aatii 5f hojjettee sana booda torban tokkoof kitaaba yoo cufte dandeettiin kee sun ni bada. Hunduu kan milkaa'u yoo walitti fufiinsi consistency jiraate qofadha. Baay'een keessan qo'achuuf motivation eeggattu. Fedhiin qo'achuu koo yoo ka'e herreega sa'aatii 3f nan hojjedha jettanii yaaddu. Garuu fedhiin dubbisaa akka qilleensatti har'a jira boru hin jiru. Iccitiin barattoota cimaa motivation osoo hin taane consistency dha. Guyyaa tokkoon gaaffii 50 hojjechuu dhiisi. Guyyaa guyyaan gaaffii 5 qofa qulqullinaan hojjedhu. Erga maatii baruutti rakkoolee 3 kanneen suusii bilbilaa, fedhii qo'annaa fi dagachuu yoo mo'atte qabxee aafii wanti si dhoowwu hin jiru. Viidiyoon kun yoo isin gargaare laayik gochuu fi barattoota biroof sheer gochuu hin irraanfatina. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa tura.